Aljoote dhimma yeroo Oromoo Oromiyaa irratti nuun dubbatuuf waan nu ayyamteef maqaa dhaggeeffattoota keenyaan guddoon si galatoomfadha. Tole isinis carraa kana nu kennitanii uummata keenyaafis sagalee ta'uudhaan waan uummanni Oromoo keessa jiru yeroodhaan jala buutanii gabaasuu keessaniif galata qabdanii galatni keessan bilisummaa ta'uun jedha. Hayyee irra deebi'ee horaa bulaa jechaa gaa akkuma waliinuu quba qabnu shirri garaagaraa uumamee waraana bilisummaa Oromoodhaa gariin moosanii galchaniiru warri akka kee muratanii shira kanatti dammaqanii hafan amma warra dirree falmaarra jirtani haa ta'uti gama biraatiin jaarmiyoonni karaa nagaa qabsoofna jedhan akkasumas ammoo xiinxaltoonni siyaasaaf gareen garaagaraadhaa yeroo Oromoonni lixa Oromiyaa Maccaadhaa Gujiif Booranaa akkasumas lixa Tuulamaa guutummaatti immoo barattoonni Oromoo yuunivarsiitiilee Impaayera Itoophiyaa san keessa jiran hunda keessatti ajjeefamaa hidhamaa ari'amaa jiranitti dhimma kanaaf xiyyeeffannoo osoo hin kennin uummata dhumaa jiru kanaaf osoo sagalee hin ta'in yeroo uummanni immoo ofuma isaan sagalee ta'uufii jalqabutti lafaa ka'anii gara uummanni dammaqiinsaan uummataaf sagalee ta'aa jirutti gara Harargeetti himalani. Silaa jalqaba jaarmiyaan saba tokkoof qabsaa'u rakkoo saba sanaaf dirmatee rakkoo sana furee warra immoo uummata obbaasaa jiran yoo seerri jiraate seeratti dhiyeesseetu gara duula filannootti ce'amoo silaa yeroo uummanni ofiisaan ka'ee uummataaf dirmatu isa sana callisiisuufiti duula filannootti tarkaanfata mee isa kana akkamittiin ilaaltu isin akka waraana bilisummaa Oromootti marii keenya isa kanarraa aanfannaa. Tole galatoomii paartileen maqaa Oromootiin ijaaramanii biyya keessatti amma duula filadhaa gaggeessaa jiran kun hedduu isaanii uummata kan bakka bu'anii dorgomuudhaaf tattaafatu uummata kanarra deemanii filadhaa gaafatu uummatichi isaan bakka bu'uun dorgomna isaan rakkoo keessaa baafna jedhanii duula filadhaa gaggeessan kun har'aan kana mootummaadhaan ajjeefamaa jira dhumaa jira qabeenyi saamamaa jira. Isa kanaaf otoo dhimma kennin duula filadhaa gaggeessuun kun mootummicha dimokiraatawaa gochuu fi mootummaan kun mootummaadhuma uummata kanaafuu dhaabbate fakkeessuun itti fakkaata gama keenyaani. Uummanni keenya lixarraan dhumaa jira yeroo duula filadhaa gaggeessaa jiranitti ka durii caalaa xiyyaara fi lafoodhaan humna addaa humna lakkoofsisaa haganan jedhan meeshaa ammayyaa meeshaa baraniin tokko toonaaf naga meeshaa gugurdaatti irratti fe'amee uummata keenya mana isaarraa buqqa'ee bosonatti gale bosona keessatti bosonatti gubaa uummata keenya ajjeesaa guyyaa guyyaan uummanni nagaan dhumaa otoo jiru mootummaan kun kana uummata keenyarraa dhaabuu qabaa jedhamee ka dubbatamuu malee isa kana yomtuu otoo gurran kennin egaa. Duula filadhaa gaggeessaa jiranii ennaa duula filadhaa gaggeessaa jiran kana mootummaa kanaan dorgomuudhaafi mootummaa kanaan wajjin paarlaamaa seenuudhaafi kaarda fuulduratti bahanii hin dubbanne burullee paarlaamaa seenan uummanni kun yoonnaa dhumu homaa dubbachuu akka hin dandeenyetti kan itti mul'ataa jiru. Uummanni irra dhumaa jira waraana miti waraana bilisummaa Oromootti siqan isaanis hin beeku deebii argatu waan ta'eef uummanni nagaan dhumaa jira qabeenyi saamamaa jira uummanni akkan hojjetamne godhamaa jira uummanni kun iyyoomee rakkatee mootummaa kanatti harka kennatee mootummaa kanaa sagadee akka buluuf mootummaan itti qiyyafatee fisaa jira iraarsaa jira rakkisaa jira boqonnaa dhoowwaa jira jechuudha. Egaa mootummaan kun otoo akkan gochaa jiru. Duula filadhaa gaggeessuun waa'ee kanaa waltajjii uummata biratti bahanii dubbatan irratti illee gurri keenya dhageenye hordofaa jirra teekinooloojiidhaa turu har'aa wanti cuftuyyuu nama jalaan dhokatu ennaa waan kan balaaleffate hin dhageenye ennaa ibsa tokko baasanii mootummaan kun waan kan dhaabuu qaba jedhan hin dhageenye kun gama keenyan sirrii natti hin fakkaatu dursa uummatichi nagaa ta'ee bilisa ta'ee tasgabbiidhaan akka isaan filatuuf nagaan bu'uu male. Isa kanan goone mootummaanis gochuutti hin jiru paartileen Oromoo bakka buune jedhanis paartileen biyyattii san keessatti mootummaa kan faan dorgomuudhaaf socho'an yeroo waan kan balaaleffatan arguu dhabuun baay'ee waan nama gaddisiisuudha. Dhugaadhumatti guddoo nama gaddisiisa akkuma tuu kaafte silaatii jalqaba uummatatu jiraachuu qaba uummatatu nagaa ta'uu qaba yeroo uummanni dhumaa jirutti eenyutu warra kana filata eenyuun bakka buuka jedhu gaaffii guddaadha mee uummataan maal jettati jaarmiyoota siyaasaa akka kanaa yeroo Oromoon dhumaa jirutti Oromoof dirmadhaa dhiisanii waa'ee duula filadhaa geggeessan kana jala ooriyaa jiranii uummata Oromoo maal gorsita osoo gara qabxii biraatti hin ceene. Yaa uummata Oromoo qofa otoo hin taane paartilee numti kunuu
Uummanni kun yoo jiraate isaanis dorgomu, uummanni kun yoo nagaan qabaate isaanis filannootti dhiyaatu. Aga uummanni kun nagaan qabnetti, aga uummanni kun hin jirretti, aga uummanni kun dhumaa jirutti wanti isaan yaadan tokkollee hin ta'u. Gama biraatiin mootummaan kun akkuma warri alaa tokko waan hubannoo mootummaa kanaan qabne noobeelii nagaa jedhanii badhaasan isa kana fakkeessuu fi sappoortuu fi harka dhaanuu fi fakkaata. Paartileen Oromoo bakka buune jedhee dhaabbate cufti isaatuyyuu waan kanarra deebi'anii ilaaluudhaan uummatichi kun akka dhumne rakkoo uummata kanaa furuudhaaf jalqaba otoo filannootti hin seenin inni kun akka dhaabbatu gochuu danda'u qaban. Uummanniif barattoonni kallattii garaagaraatiin wallaggi dhumuun qabu, gujiin dhumuun qabu jedhee sa'aatii hiriira bahutti sa'aatii mormii gaggeessutti isa kanaaf otoo bu'uuran kennine paartileen Oromoo bakka buune jedhanii dorgomuuf yaa'an duulli na filadhaa gaggeessaa jiran. Uummatichi nagaan qabu akkamiin duulli na filadhaa gaggeeffama? Filannoon iyyuu eessatti ta'a? Eenyutu filata? Dursa nagaan uummataa eegamuu qaba. Dursi uummanni jiraachuu qaba. Uummanni jiraachuutti hin jiru. Lixa ture, lixarraa hamma giddugalatti darbe, giddugalarraa hamma gujii keessa jira. Bifuun lixatti jalqabame amma gujiitti dhufeeraa jechuudha. Lolli kun gara waggaa lamaatti deemu jira. Akka addaatti immoo Wallaggatti dhiyoo kana immoo bifa addaatiin baname inni kun lixa giddugalatti jalqabuudhaaf amma qophii xumuranii sochiyyuu jalqabanii gara kibba Oromiyaatti seerutti gujii lamaan keessattis bifu wal fakkaatuun jalqabamuuf jira. Boorana keessas bifum sanaan deemutti jira. Filannoon kun eessatti gaggeeffama yoo jenne fulaa murtaa'e keessatti jechuudha. Magaalota xixiqqoo wayii keessatti yoo hin ta'in alatti fulaan filannoon itti gaggeeffama jedhamee yaadamu hin jiru. Lixaa fi kibba immoo zoonii waraanaati. Kanaaf filannoon iyyuu achitti akka hin gaggeeffamne dhaabbileen humti Oromoo bakka bu'anii dorgomuuf deeman kunuyyuu akka fulaa sanatti hagammaatti kan waajjiran banatiin hedduutu jira jechuudha. Namoota murtaa'e namni isaan dubbisan maajoritiin dhumuutti jira, adeemfamee hidhamuutti jira, ukkaanfamuutti jira, guyyaa guyyaadhaan godinaalee Oromiyaa kamuu keessatti namni du'uutti jira, akka addaatti Wallaggaa Gujii keessatti immoo du'uutti jira. Kanaaf uummanni Oromoo isa kana laaluu qaba. Boru maaltu ta'uuf deemu? Ardannaa akkanatti mootummaan kun nama fixaa jiru. Arda paartii dorgomaa ta'anii mootummaan kun jigee nuti bakka buunee isin hojjenna sa'aatii jedhanii uummatatti himaa jiranitti innaa uummanni dhumu kana maayyuu hin balaaleffanne kana maayyuu hin dubbanne boroo paarlaamaa seenan uummata kanaa hin dubbatanii jedhanii eeguun waan nama saalfachiisuudha. Kanaaf uummanni keenyas kana laalee warra kanarratti dhiibbaa gochuu danda'u qaba. Paartileen Oromoo bakka buune jedhan kamuyyuu Oromoo qofa otoo hin taane biyyattii san bakka buune jedhan kamuyyuu gochaa mootummaan uummata nagaa irratti gochaa jiru kana gochaa faashistummaa gochaa gara jibbummaa mootummaan tokko lammii isaa irratti raawwachaa waan jiruuf uummannis kana dhiibbaa godhee kana balaaleffachuu qaba. Inni kun akka dhaabbatuuf kallattii cufaan fincilli jalqabame itti fufu. Kana fiduus nuyi boru gara keenya dhufa jedhee mormii isaa itti jabeessuudhaan alatti furmaanni dhufa akka duulli kun uummata kanarraan dhaabbatinitti immoo filannoon biyya sanatti gaggeeffame nagaan biyya sanatti hin bu'a jedhanii eeguutu hin jiru. Inumaayyuu Rwaandaa ta'uuf deemte jechuudha biyyi keenya. Dhugaalumatti irra jireessa jaarmiyoota karaa nagaa qabsoofne jedhanii kuni mootummaadhaan mormuu yookaan mootummaadhaan dorgomuu irra mootummaa kana deeggaruu kaayyoo mootummaan qabatee impaayera Itoophiyaa jiraachisuudhaaf socho'aa jiru Oromoo obbaasaa jiru sana gargaaranii galmaan ga'uuf deemuu jechuutu namaa salphata. Amma qabxii kaafte keessatti duulli Oromoota lixa Oromiyaa Maccaa irratti bifa adda ta'een torbee lamaan sadan kana eegalee jiru akka waliigalaatti immoo konyaa Gujii lamaanii fi Booranaa akkasumas konyaalee Wallaggaa afran irratti waggaa tokko oliif deeme torbee itti aanan kana keessa Oromoota konyaalee Gujii lamaaniif Booranaa irratti akkuma lixa Oromiyaa lafoof xiyyaaraan humna guddaa itti bobbaasee waraanuudhaaf gubuuf deema karoora akkasii baafateeraa akka jedhutu jira. Yeroo kun ta'aa jirutti ammoo Oromoonni konyaa Booranaa keessaadhaa biyya ambaa turan bifa diyaasporaatiin dhiyeenya kana galanii bilisoomneerra kana booda kanu barbaachisu misooma qofaadha jedhanii olola garaagaraa oofaa akka isaan jirantu dhaga'ama. Isa amma mootummaan bifa adda ta'een Booranaaf Gujii waraanuuf deemaa jiru kanaaf isa immoo Oromoonni dhalattootaan konyaa Booranaa keessaa ba'anii biyya ambaa turanii deebi'anii galanii uummata burjaajessaa jiran kaname akkamittiin ilaalta? Inni kun yeroo dheeraadhaaf miidiyaa irrattis ba'anii akka balleessii waraana bilisummaa Oromoo irratti hogganoota waraana bilisummaa Oromoo irratti naa oofan argaa turre
Egaa isaan kun warruma OPDOdhaan ijaaramanii lafa isinii kenninaa bakka manatti ijaarratan isinii kenninaa investimentii irratti hirmaattan galtanii wantoota garaagaraatiin gowwoomfamanii warra mootummaa kana dimokiraataa fakkeessuuf akka waan inni Oromoo dhaabbate fakkeessuudhaaf warra maallaqaan bitaman waan ta'eef isa kan namni baay'ee waan beekuuf guddoo waan itti cinqamus miti namni hojii isaanii waan irratti hubateef waan guddoo nama yaaddessuu miti. Haa ta'uti garuu Boorana bakka buune nuti Booranaaf dhaabbanne jechuudhaan gosa Oromoo tokko keessaa callaa qobaatti baasanii Boorana bakka buune jedhanii olola akkasii innaa isaan oofan olola rakkasaa innaa isaan oofaa jiran hin dhageenyaa argaa jirraa ammumaan kanaayyuu duula akkasitti jiranii egaa aga isaan milkaa'aa waan humteenyee waliin laalluudha. Haa ta'u sa'aatii uummanni akkanatti dhumaa jirutti sa'aatii namni keenya qabeenya isaarraa buqqa'aa jirutti saamamaa jirutti ajjeefamaa jirutti manni irratti gubataa jirutti egaa maallaqaan faayidaan gowwoomfamanii fuula akkasii dhaabbatanii of salphisuun boruu seenanis seeranis waan isaan gaafachiisuuf kana uummannis quba qabaa hordofaa jira namoota murtaa'e gowwoomsuu danda'u namoota ilaalcha isaanii fudhatee fi namoota kadirootaaf kaabinoota mootummaa kana tarii isaan biratti fudhatama argachuu danda'u uummanni immoo akka dhibiitti ilaala akka isaan yaadaniif akka isaan saganteeffatanitti wanti itti milkaa'an hin jiru hordofaa jirra. Haa ta'u garuu isaaniifuyyuu baay'ee qaaniidha. Mootummaan uummata kanaafan dhaabbadhe uummata kanaanatu bulchaa jira jedhu uummata isaa xiyaaran ennaa rukutu ennaa qabeenya isaa gubu ennaa mana irratti gubu ennaa dhiira dubartii otoo addan baasin ijoollee xixiqqoo otoo jedhin ajjeesu ennaa uummanni sodaatee magaala keessaa baqatee bosona namni bosona keessatti summii itti naqu xiyaaran rukutu ibidda itti kaa'u. Gocha akkanaa otoo arganuu otoo dhagaanu mootummaan kun mootummaa dimokiraataadha mootummaa uummata keenya dhaabbateedha bilisoomneedha omtuun hin barbaachisu kana guleeliirraa ennaa isaan jedhan baay'ee nama qaaneffachiisa sirna duratti kufe deebisanii nurratti dhaabuudhaaf Oromoo Itoophiyaan afaan tokko biyya tokko ishii jettu jalatti deebisuudhaaf warra ergama diinaa fudhatanii maallaqaan bitamanii dhufanidha waan ta'eef waa wanti maallaqaan bitame kun gaafa maallaqni irraa dhaabbate waan baduuf homaa waan nama yaaddessus miti waan nama ajaa'ibuuf miti warrumaaf qaanii fi salphina malee. Hayyeegaa dhimma duulaa amma Oromoota lixa Oromiyaa irratti bifa adda ta'een torbanoota sadan kana geggeeffamaa jiru Gujiif Booran irrattis xiyyeeffatanii jiru jedhu kanoo maal quba qabdu? Yaa inni kun egaa amma jalqabeera keessumaa Gujii bahaa fi Gujii lixaa keessatti akkuma lixaatti waraanni guuramee bakka isaa qabatee jira. Waraana keenya gaa guddoo ittiin bu'an hin beeku kan amma isaan gochuuf jiran akkuma kan lixaa sana uummata nagaa irratti isaan kan xiyyeeffatanii inni kana gaa amma akkuma kan lixaa kaan jidduu kana hin jalqabama jedhamee teeggamaa ka gara kibbaas gara Booranaatinis dhufaniiru bakka isaanii qabataniiru waraanni keenyas kana waan quba qabuuf qophiidha kallattii cufaan ka Gujii baas ka Gujii lixaas ka godina Booranaa keessa jirus waan kanaaf qophii isaa xumurratee eeguutti jira. Egaa akkuma qixatti bararkaan garanattis deebisuudhaaf akka isaan socho'aa jiranii fi karaa Gujiitiif guyyaa kaleessarraa jalqabanii akka sochii tokko agarsiisaa jiran odeeffannoon qabnaa neetwoorkii akkuma kan lixaa kaanis balleessuudhaaf akka qophiitti jiran dhaga'amaa jira ammayyuu bakka tokkorraa neetwoorkiin babbadaatuun jira kanaaf waan cufaafuyyuu gama waraana keenyatiin qophiin xumurameera waan cufaafuyyuu yaaddoon akkasii hin jiru uummatichi immoo haala deemaa jiru kana hordofee of eeggannoo barbaachisu akka inni taasisu gamanumaan uummatichaafis carraa kanaan hin dhaamnaa uummata keenyaaf waraana gargar kutuudhaaf uummata keenya akka beela'u akka dheebotu akka rakkatu rakkatee akka harkatti kennatu isaan gochuudhaaf akka isaan xiyyaafatan uummanni keenya kanarratti dammaqee waraana isaaf dhaabbate waraana isaaf jedhee bosonatti galle waraana isaaf jedhee dheebotu waraana isaaf jedhee beela'u reegama barbaachisu kaffalee akka inni bira dhaabbatu gamanumaan waamicha goona fi kun vaakiyuumidha umtuumaan jiranii injifannoon keenya baraannaa. Shakkii tokkol fi sodaa tokkos yaaddoo tokkos irraan qabnu kanaaf uummanni keenyas kana beekee of eeggannoo barbaachisu taasisaa wareegama barbaachisus kaffalee waraana kana bira akka inni dhaabbatuun gamanumaan uummata keenyaafis dhaamaa egaa duulli kun jalqabuutti jira jechuudha kan kwallixaa kibba Oromiyaa kanattis. Hayyeegaa anis irra deebi'ee uummanni Oromoo bal'aan dhimma kana akka quba qabaatu mootummaa koloneeffataa Impaayera Itoophiyaa kana irratti dammaqee duula Oromoota irratti banamaa jiru kana tokkummaadhaan ka'ee akka inni dura dhaabbatu dhaammachaan gara qabxii sattaanuutti ce'a
Egaa Oromoon jalqabuma isaa kan inni cabee meeshaa waraanaa koloneeffattoonni mootota Habashaadhaa Milikirraa jalqabanii warra adiirraa argataniin qofa osoo hin taane gorsa isaan warra adiirraa argatan shiroota garaagaraan Oromoo cabsani. Arras yeroo jaarmiyoonni Oromoodhaa garaagaraadhaa Oromoon akka Oromoof hin dirmanne gochuudhaan duula na filadhaa geggeessaa jiranitti yeroo mootummaan ammoo lola Oromoota lixa Oromiyaa fi kibba Oromiyaa akkasumas giddugaleessa Oromiyaa lixa Tuulamaa irratti banee jirutti dabalataan kan dhiyeenya kana dhaga'aa jirru Oromoota Ituudhaa Karrayyuu fi Arsii walitti diruudhaan ilmaan Oromoodhaa dhiiga ol jissisiisaadha jiran. Gama biraatiin ammoo Karrayyuutti warra Amaaraa duulchisanii erga kaleessaa waraansa eegalanii jiru. Mee isa kanarrattis maal jettu silaa Oromoon arras akkuma jaarraa tokko duraa moofamee walitti dhukaasuu dhiiga ol dhangalaasuu malee moo shira diinaa kanatti dammaqee waltumsee wal bira dhaabbatee diina gabrummaa isa kanaan duraarra daran hamaatti isa deebisuuf jedhu kana ofirraa loluu malee tokkummaadhaan mee isa kanarratti dhaamsa yaadattamii qabda? Egaa kallattii baha Oromiyaa kanaan rakkoon akkasii deddeebi'ee mul'ata. Baha Oromiyaa callaanis daangaa Oromiyaa marsee jiru gosoota walitti buusanii faayidaa mataa isaanii keessaa argachuudhaaf yeroon isaan shira kan xaxan inni kun waan duratti barameedha. Egaa uummanni daangaa tokkorra waliin qubatu yeroo cufa marraa bisaan irratti nama wal lolaa inni kun waan durattuu yoo ta'aa dhufeedha. Haa ta'u ka ammaa kun addatti ka wanta adda isa isa tokkorra goranii isa tokkotti meeshaa kennanii isa kaan irraa guuranii isa tokko cina dhaabbatanii isa kaan lolaa ka gaggeeffamaa jiru. Innaa lolla akkasii ka'e kun. Kanaaf kallattii Karrayyuutiin Oromoo Karrayyuu karaa bahaa jiran kanaani warra Ituu faana walitti buusuuf yaaliin gurguddoo ta'aa ture. Inni kun aga tokko irratti hojjetameeti dhaabbatee ammallee Arsii fi Karrayyuu walitti buusuudhaaf yaaliin guddoon ta'aa jira. Isa kanas immoo uummanni keenya akka duraanii hin jiru. Amma jijjiirama xiqqoon qaba gaa namoonni gowwoomfamaniif namoonni ergama kana fudhatanii wanti kun akka ta'uuf tattaaffii godhan haa jiraatan malee uummanni wallaaluma gasii hin qabu. Isa duriitii miti. Uummanni keenya dammaqeera. Dhaloonni kunis dhaloota salphaa miti. Isa kana fuuldura dhaabbatee fuulaa garagaraatti dhaamsuudhaaf yaaliin isaan hin goone hin jiru. Yaalatum jiranii guddootti milkaa'uu baatanis tattaaffiin kun hin jira. Egaa yaaliin kun akka isaan barbaadanitti milkaa'uu dinnaan amma Argobbaa fa'aa Affaar fa'aa warra kana Karrayyuutti buusuudhaaf yaaliin godhamaa jiru hin jira. Kana gaannaa godhanii Oromoon akka tokko hin taane yaadni isaa akka faca'u gama tokko callaa akka hin dhaggeeffatu ka gamaatti akka hin birmanne ka waan gamaa akka hin dubbanne waan Oromoo garbi akka hin dubbanne waan Oromoo kutaa biraa akka hin dubbanne gochuudhaaf yaaliin kun kan godhamaa jiru. Inni kun shirum siyaasaati waan ta'eef uummanni keenya kanarratti dammaqee Oromoo walitti buusuudhaaf mootummaan tattaafatu kana faayidaa mataa isaatiif akka ta'e hubatee uummanni keenya tokkummaadhaan wal cina dhaabbatee rakkoon xixiqqoo yoo jiraate rakkoo isaa fudhachuu rakkoon hin jiru mootummichatu rakkoo jidduu isaanitti uume malee uummanni kun bara dheeraadhaaf warra waliin jiraatudha warra daangaa tokkorra qubatudha warra walirraa fuudhee waliin jiraatudha warra bishaan tokko dhuguudha warra marra tokko nyaatudha. Kanaaf uummatichi rakkoon qabu rakkoo ka fidaa jiru mootummicha maangorra jiru rakkoo ka fidaa jiru sirnicha malee uummanni rakkoon qabu shiramma godhamaa jiru kanas dammaqee tokkummaadhaan fuuldura dhaabbachuudhaan rakkoo yoo jiraate karaa jaarsummatiin fixatee shira mootummaan dhaqee walitti buusee dantaa faayidaa mataasaa keessaa argachuuf tattaafatu kana akka milkoomne gochuun dhaloota qubee kanarraa isin eegama jaarroleen keenyas kana beekuu qabanii inni waan kana immoo gadi fageenya nugate warra dhugatiin kana hubachiisuuf dirqama qabaa namuuyyuu kanarratti dammaqee tokkummaa waliin dhaabbatee akka sirnicha kan ofirraa kaafnu gamanumaan uummata keenyaafis dhaamaa inni kun egaa shiruun barameedha achi callaa miti asittis Booranaa fi Gabra Booranaa fi Garri fuula garagaraatti walitti buusuudhaaf tattaaffiin godhamaa gara lixaatiinis Gumuzii fi Oromoo Wallaggaa walitti buusuudhaaf yaaliin hin godhamne hin jiru amma amsanaayyuu godhamuutti jira. Kanaaf uummanni keenya gochaa kana cufayyuutti dammaqee shira kana fuuldura dhaabbatee mootummicha irratti akka xiyyeeffatu gochuudha malee gostiif gosta akka walitti hin xiyyeeffanne isa kana uummata keenyaa dhaamuudha. Inni kun faayidaa mataa isaatii argachuudhaaf itti yaadee itti saganteessee itti karoorsee warroota ukkara akkasii kaasan miidhaasanii umureen tittolchanii uummatatti gallakkisanii rakkoo akkasii uumaa kan jiru mootummaa ta'uu beekuu qaba uummanni keenya. Ayyee ulfaadhu akkuma tiyyuu kaaftee uummanni Oromoo amma dammaqina qaba keessumaa qeerroof qarreen Oromoo hojii isaan
tibbuma kan hojjetan boonsaadha. Fakkeenyaaf torbee lamaan darbe keessa yeroo Oromoota ituuf Karrayyuu walitti buusuudhaaf tattaafatanii qeerroon gama ituu fi gama Karrayyuudhaan waliin waraannu jedhanii walitti ba'anii jaarsolii gosa lamaanirraayyuu adda ta'anii ollaadha yaammataniitu rakkoon sun akka furamuuf irratti hojjetan. Ammas immoo Oromoota Karrayyuu fi Arsii gidduutti waan dhalates bifuma kanaan furuudhaaf tattaafatamaa jira. Kun jabaatee itti fufuu qabaa jenna. Gama biraatiin egaa rakkoo amma Oromoof Oromiyaan keessa jiru kana furuudhaaf hidhannootu barbaachisaadha, qawweetu barbaachisaadha, qaama dhaabbatee saba kanaaf lolutu murteessaadha. Sanaaf ammoo har'a woobootu jira. Egaa uummanni Oromoo gama garaagaraan wooboo tumsuudhaaf tattaaffii guddaatti jira. Haa ta'uuti qaamonni garaagaraa maqaa woobootiin saamicha geggeessaadha jiranii. Warri kaan ammoo kallattii ittiin gargaaruu wallaalle saamtotis jiru, warri jedhanis jiru. Mee isa kanasin quba qabdu uummanni Oromoodha wooboo akkamittiin tumsuu qaba, akkamittiin hidhachuu qaba, akkamittiin wal hidhachiisuu qaba isa jedhu irratti mee qondaala miseensa waraana bilisummaa Oromoo olaanaa yaada keessan nuu qooda. Tole egaa isa kana yeroo baay'ee irra deddeebinee jennee jirra. Uummanni keenya kun rakkoo keessa jira. Rakkoo fi salphina kan keessaa bahuudhaaf immoo humna hidhate qabaachuu qaba. Isa kana humneessuun dirqama Oromooti. Waraana kan bira bifa danda'ameen dhaabbachuu danda'u qaba. Yaadan qarqaarsa maallaqaatiin beekumsaan ogummaan waan qabu waraana kana sheer gochuu danda'u qaba jechuudha. Oromoo waan ta'e callaadhaaf waraanni kunis kan Oromoo waan ta'eef Oromoon humna ta'uu qaba, Oromoon sodaatamuu qaba, Oromoon kabajamuu qaba, Oromoon salphina keessaa bahuu qaba jedhee Oromoo yaadu waraana kan bira dhaabbachuun dirqama. An paartii kan keessa jira. Ani adda bilisummaa Oromoo miti. Waan akkasiin jiru. Akka baay'ina keenyatiin nuti yoonas hin jirru. Yaada keenya gargar faffaca'ee, ilaalchi keenyas gargar faffaca'ee, har'a diinnis nutti taphatee, qe'ee abbaa keenyaa nurraa fudhatee, qabeenya keenya nu saamee, uummata keenya iyyoomsee, ajjeesee, hidhaa, dararaa, sodaataa, akka inni siqiqiif yaaddoon biyya keessatti dhalate keessatti jiraatu kan gochaa